guyyaa. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree guyyoo kuyyubbisa. Gurra kuyyubbisa. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Hin danda'u ta'e jechuudha. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree biyya kuyyub ta kuyyub. Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota Huzeebaayinii taatan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu soommanni kam badhaadha bareedaadha maashaallah bagettiin isin keessa warri amantii muslimaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isinin jaa warri amantii biraatis bakkuma isin jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin irra haa jiraatu isin jaa arraan tana qophii soommana keessaa qophii bashannansiisoo qophii kofalchiisoo fi gaafii fi deebii takka qabadhee isin dhufeetin jira warri chaanala kanaaf haaree taatan warri chaanala Huzeebaayiniitiif haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii keenya dabalamaan isin jaa warri immoo chaanala kanaaf haaree hin ta'in warri duraan nu hordofaa jirtan warri maatii Huzeebaayinii taatan viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan nama hedduu biraan ga'an isin jaa hanga qophii xumura keenyaatti nu faana turaan isin jaa kara qophiidha. Oke, kuno kabajamtoota fi daawwattoota kiyya arraan tana kuno qophiin isinii qabadde qophii gaafii fi deebii taniin isinin jee kuno ammaan tana gaafiifin dhufee jira. Gaafiin si gaafachuu fedhe gaafiin an si gaafachuu fedhe afaaniin na hojii deebista jechaan an sin jiru fixinatiidhaan jala jettee deebisuu qabda jechuudha. Afaanumaan jechuudha jechuumaan an sin jiru san jechuudha. Akkam jettanii beektaa? Harree gurra kuyyub tokko bisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree maali yaa? Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree gurra kuyyubbis. Ta gurra kuyyubbis gubbaa ool. Maali? Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Ani hin beekne gaafii siidhaatti qophaayatin si deebis. Okay. Gaafii isii lamadaatti waan deebi'e Abduhayyi gaafii ammaan tana si gaafadhetan jechuudha deebisaa si hin arganne karaa gaafii lammaffaa dabarra gaafii takkafaa hin arganne Abduhayyi gaafii lammaffaadha tan nu deebistu malee tan afaan hin jala jettu miti. La yooni fi intalti baay'isaadha haadha intalti jaa taate an baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Ati baay'isaadhaaf wanni asi taatu gurbaa soddaaraa taata gos. Okay gaafii tana qaceelloo deebisee harkatee jira. Okay kabajamtoota daawwattoota kiyya ammas walitti dachaanee jira gaafii takka kunoo asitti kunoo nama takka argama isa gaafachuu yaana. Gaafiin nuti asitti gaafannu jechuun afaaniin nu hojii deebisa. Gaafii tana jechuun gizeen afaanii waan takka sin jee waan san jala fixinatiidhaan daftee jechuun jala jettaa jechuudha. Akkina teettu. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree biyya kuyyub ta kuyyub. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree guyya kuyyub. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa gubbaa ooltu guyyaa. Gaafii isii lammaffaatti gisee yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Irra deebime. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Yoo intalti baay'isaa intala haadhatiyyaa taate. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaaf maaliin ta'a? Ay guddoo taate. Muwaddiin akkaataan itti si gaafannu gaafii takka gizeeni fi nuti afaanii waan takka siin jenne jala waan san nu jala irra deebitee jechuudha. Daftee fixinatiidhaan irra deebitee jechuudha. Akkinni ati jettu sirra dhageeffadhu. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa. Harree gurra kuyyubbisa gubbaa ooltu guyyaa. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa gubbaa ooltu guyyaa. Inni shaakalee jira gaafii isii lammaffaatti gisee deebinu. Xiyyaa fi kankee kasaatii fi kankee kasaatii fi xiyyaa rabbii waliin makee. Xiyyaa fi kankee kasaatii fi kankee xiyyaa fi kasaa rabbii waliin makee. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Ati moo ilma intala baay'isaa taataati. Dhageeffadhu sirriitti. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Jaarsa soddaa siif ta'a. Keessummaa keenya arra durallee si gaafannee turre arraas gaafii biraatiin si dachaane duramee daawwattoota keenyaan baga ittiin siin ga'e. Baga ittiin siin ga'e. Okay arraan tana gaafiin si gaafachuu fedhe gaafii haga shanii takka yoo dandeesse ni deebista yoo dadhabdees rakkoon qabu. Gaafiin duraa akkamitti beektaa? Osoo gaafiin taane waan hin anjuu anuma jala akkasuma jetta. Harree gurra kuyyub ta kuyyubbisa biyya kuyyub gubbaa ooltu guyyaa.
Bisa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub bisa gubbaa oltu guyyaa. Asirra deebi. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa gubbaa. Ramadaana baga rabbiin ittiin isiniin gee walumaanuu warra nagayaan fixee qaamata dhufuutti seegu nu haa godhu. Baay'ee. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub bisa. Aya gaafii si gaafadhaati. Yoo intalti baay'isaa haadha intaltiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Singalle. Yoo intalti baay'isaa haadha intaltiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Baay'isaaf Yoo intalti baay'isaa haadha intaltiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin ta'a? Harkatee harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Naaf haree gaafii. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. No, naan galle. Iraan si deebi'a. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Naan galle gaafii. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. harree guyyoo kuyub bisa gubbaa oltu guyyaa. Yeroo deebi'a. Harree guyyoo kuyub bisa gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Guyyoo kuyub bisa. Gurra kuyub bisa. Obboleessi obboleessa abbaa keetii obboleessa abbaa keetiitiif maal ta'a? Obboleessa abbaa yaama. Adeera ta'a. Obboleessi obboleessa abbaa keetii obboleessa abbaa keetiiti. Obboleessa abbaa kiyyaa. Obboleessa abbaa kiyyaatiif. Obboleessa ta'a. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Irra deebi. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Tanuma haree hausiree dhagee rumaan dhagee hausiree marraa jecha kanuma. Yaali. Haree kuyyubbiisa. Kuyyubboo. Talagaasitti guuta gaataa sommuna gaa. Talagaa jecha kanaa arfaan goofti gaa sommuna. Ayyee gaafii si gaafadha. Obboleessi obboleessa abbaa keetii obboleessa abbaa keetiitiif maal ta'a? Obboleessi abbaa kiyyaatiif. Obboleessi obboleessa abbaa keetii obboleessa abbaa keetiitiif maal ta'a? Obboleessa abbaa kiyyaatiif obboleessota. Dhamtoodhaa miti bira. Galtoowwan jaawwanni kana gaafachuufi gaafii kana deemnee uummata keessa deemtanii gaafachuudhaafis waan babbareedu hoomsa kana uumtee nama biraatti illee hoomsota gaafii kanaatu nuufillee cimsitee itti fufti isinillee immoo galtoowwan jaa waan akkanatti fufuudhaaf anillee galtoowwan jechuun hin baru. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta gurra kuyub bisa gubbaa ooltu guyyaa. Harree biyya kuyub ta gurra kuyub. Harree gurra kuyub ta biyya kuyub bisa ooltu guyyaa. Okay yaalee jira. Gaafiin isa gaafadhammoo isa. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaaf maaliin ta'a? Haadha intalatiyyaa taate. Yoo intalti baay'isaa haadha intalatiyyaa taate ani baay'isaaf maaliin ta'a? Ati baay'isaaf jaarsa soddaa ta'a. Waan isaanii dhaamtu. Wanti kana baay'ee barbaachisaadha. Aartii Oromoo keessatti bifa goofotaatiin wantoota namni baruu hin qabne baruun barbaachisaa waan ta'eef yeroo mara irratti hirmaannee isaaniifis hayyamamaa taanee aartii kana waliin haa gudduuf ni yaadayyuu dabarsuu barbaadeeti. Galatoma. Hedduu takka galatoomi harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree guyyaa maal jettu? Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Jira deebi'aan. Jeetiin jira. Jettee jirta yaali. Mee takka jimaas. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub bisa biyyo kuyub guyyaa gubbaa oltu guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Hara naan galle. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Harree guyyaa. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa. Ani gaafii kanaa sana deebisuu hin danda'u. Silaa nama biroo gaaf. Harree gurra kuyub ta kuyub bisa biyyo kuyub gubbaa oltu guyyaa.
أنا تلقى لي أبا تبا Yaali يو yaali. harree maaliiti? Harree gurra kiyyibta kiyyibisa biyya kiyyib gubbaa ooltu guyyaa. Allah mushaariif hin beeku. Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? Abbaa warraati haa? Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? Abbaa. Harree gurra kiyyibta kiyyibisa biyya kiyyib gubbaa ooltu guyyaa. Harree guyyoo hoyyuu gubbaa ooltu. Harree guyyoo hoyyuu gubbaa. Harree gurra kiyyibta kiyyibisa biyya kiyyib gubbaa ooltu guyyaa. Ndundu. Ikishalleetti yaaltu. Harree gurra kiyyibta kiyyibisa biyya kiyyib gubbaa ooltu guyyaa. Innandu makaru. Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? Yoo intalti baay'isaa haadha intala teetii taate. Intalti baay'isaa Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? yoo intalti baay'isaa haadha intala teetii taate. Intaatu maa hojii jalqabumaa. Itti yaadi mee itti yaadi. Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? Angaaffisii fanaan taane malee. Laa dhageeffadhu sirriitti haa. Yoo intalti baay'isaa haadha intala tiyyaa taate ani baay'isaadhaaf maaliin taha? Eeyye soddaa. Soddoo taataaf. Ayyee harkatee jira. Ayyee daawwattoota keenyaanuu maal jettaanii gaaffisitti hin dheeressinu asumaan waa'ee ramadaanaattis waan dhaamtuufidha. Waa'ee Ramazaanaa taraawii salaataa. Ramazaanaa rabbi isin raagee balu. Daawwattoota keenyaaf immoo akka viiyuu nu heddummeessitan. Namni karaarra deddeemee sadaqaa kadhataa nuti sabiskiraayib kadhanna. Sabiskiraayib akka nu gootanii jaa waan biraan jiru galatoma. Jira ayyee daawwattoota keenyaaf maal dhaamtame? Jiinni kun ji'a araaramaati. Ji'a araaramaa kana keessa ibaadaa baay'isuudhaan rakkataa musliimaa keenya wal gargaarree wal cinaa dhaabbannee zikirii adda addaa goone ji'a kana keessa baatii araaramaa waan ta'eef khayrii akka barbaadin dhaamaaf uummata keenya musliimaatiif.